በሕገ ቤተ ክርስቲያን ላይ የተጠቀሰው አርማ መደቡ ነጭ ነው፣ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ አይደለም። ከየት አመጣችሁት? ኦሮሚያ ውስጥ በኦሮምኛ ቋንቋ አገልግሎት ይሰጠኝ ብሎ የሚጠይቅን ምእመን አይሰጥህም ልለው አልችልም። እኔ አይደለም ለኦሮሞ በቋንቋው መጠቀም ያጎናጸፉት። ያ መብቱ ጋር መቃረን ሳይሆን መፋረስ ሳይመጣ መለያየት ሳይመጣ በንግግርና በምክክር በጊዜ ሂደት ኦቨርናይት ላይሆን ይችላል፣ በጊዜ ሂደት መልክ እያበጁ መሄድ። መጋባ ከኒልማ ከነቡረ ኩሉ ዋቀቶኮ አሜን ከበጀምቱ ተማቲ ዋቀዩ ከጅርተኒቲ ነገኝ ዋቀዩ ሲኒ ሃተው ኤጋ አማንተና ዋኤ ሶቺ ሲኖዶሲ ሰባፊ ሰብለሞታ አከሱመስ አማንተና ዋኤ ሶቺ ሲኖዶሲ ኦሮሚያ ፊ ሰባፊ ሰብለሞት መለክሳና ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ኢትዮጵያ ኢላርቺሴ ሶቺ ኒቀቡፊ አከሱመስ አሞ ኢብሳ ሲኖዶሲ ኦሮሚያ ፊ ሰባብ ሰብለሚ መለክሳና ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ኢትዮጵያ ረቲ ኬሰቱ ሀሳሙ ሚቸ ሚኒስቴራ ረቲ ሁንዳውዳን ላተሜ ሞርሙዳኒ ከኒ ኢብሳ ኬኛ ላኑ ዱራን ዱርሴ ሶቺን አከ ወሊ ገላቲ ጅሩ ማለከቴጋ ከራዳዳቲን ሚዲያ ሐዋሱማቲኒስ ጉበቻ ተኒ ጅርቱ ኤጋ አቦቲን ሙደመን ኢዶ ረመዲ ሳኒ ዲመኒ ወለጋ አርፈን ዳወተኒ ጅሩ ዳወና ከናን ዲገርሲ ኡመታ አስ መጋላ ቡራዩራ ኤገሌ አገደከ ደንቢዶሎ ገቡቲ ገርመኔ ከነመ ገመቺሱ ፊ ሆአ አከቴ ሁበተማዳ ቡር መከናንካ አቦቲን ኢዶ ሳኒ ቀበተኒ ቀዴፈመ ሆጂ ሞ ብየ ለለበ ኢሳኒቲፍ ላተኒ ከኒ ዴቢአን ታአይ ከቦደጋ ከረፉራት ጉት መንጉቱቲ ኢዲች ረቲ አበታዳን ሆጂ ሳኒ ተጃጅለ ሳኒ ከሪቲ ፈንታ ኤጋ ኢመዲ ገራ ቢዮ ተለባታ ዴንሶ ማጁሩ ወለጋ አፍረኒ ከናበቱ ቶንተ ኢኒ ሰመተ ድራ ኢፍቱ ከነራ ኤገሌ ቶሞ ኢዮ ተለባ ቢሮቲ ከኒቲ ፉፉታ ከነካ አርሲ በሃ ሰላጂ ቹዳ ከሱመ ሰሞ አርሲ ሊጣ ሻሸመኔ ኢሉ አባቦር ኡኖ በደሌ ከሱመሲ ጅማ ሸዋሊጣ ፊ አከሱመ ሰሞ ሸዋሊጣ ትዩ ብያ አባን ኬኛ አባን ሳቢሮስ ወገናታኒ ተተጃጅለኒቲ ኢመል የርገመ ዱካ ጉማ ከነደይ ሶሙታ ኤጋ ኢመለ ከናን አቦቲኒ ወሬን ብየ ለባሰን ተጃጅላት ተጅረኒፍ ከንከዲ ፈመትላተኒ ዲዳ አመና ወጂኒስ ወልኩን ነመኒ ወልበረኒ አምሰ ደበርፈተኒ ከስመስ ኤቢሰኒ ከንቲ ዴቢያንታ ጋፉረቲ አበታዳን ዋጅረሳኒ ጀቤፈተኒ ተጃጅለሳኒ ጭምሰኒ ከንቲ ፈንታ አብዲ የዱ ቀብና ኤጋ አካታድ መከናን ሲኖዶሲን ኦሮሚያ ፊ ሰባብ ሰብለሞታ መለክሳና ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ኢትዮጵያ ተጃጅለሳ ከንቲ ፉፉታ ጀቹዳ ኢቲያን ሱዳን ኢብሳ ኑረቲ በኤጅራ ኢብሲ ኩኒ ሲኖዶሲ ኦሮሚያ ፊ ሰባብ ሰብለሞት ኦሮሚያ ሞርሙዳን መተብሬንሳ ጀቸ ዩካ ሀሳሙ ሚቸ ሚኒስቴራ ዶክተር አብይ አህመድ ሞርሙ ተሁሌ ከቤንታኒሳ ጉት ማንጎቱቲ ሲኖዶሲ ኦሮሚያ ፊ ሰባብ ሰብለሞታ መለክሳና ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ኢትዮጵያ ከሞርሜ ዋን ሄፍ ከነረቲ ቀጥይወን ከአኒፍ ዴቢላት መርማይሳቴ ዋን አርተሜፍ ኢብሳ ተነባቹን ድቀመቴ ጅራ ኤጋ ቀጥይን ተኮፋኒ ሞርሚ ዮካሞ ኢብሳ እጀኖ ሳኒት ረቲ ከየማሊዳ ሙሚች ሚኒስቴራ ኢሚች አከሰልቢሴ ተውበቴ ኢሚች ከናወር ጪማ አርከተዴላ ኤጋ ከንራወተሜ ቡኡራ ሚዲያ ራቲ አርጋቱ ተኒን ሙደመ ኤጲስቆጶስታት ማለ ወኒ ብራ የኪራወተሜ ጅሩ ሴሪ ቢየቲ እንጨብኔ ሄሪ ቢየቲ እንጨብኔ ከናላለ ሰሞ ሴሪ መነ ክርስቲያና ጨብን ጅሩ ሴሮኒ ዮ ቀኖና አኩመ ጅረኒቲ ከበጀመኒ ቡኡራ ሙጠኖ አቦቲን ኬኛ ዱር ከበንረት ሁንዶፍኔት ከኒ ሙደምኒ ኩኒ ራወተሙ ደንደይ ከናፍ ሙሚች ሚኒስቴራ ኢሚች ሰልቢሰኒ ጅሩ ዮ ጀነን ኢሳን አክዋኒ ሴሪ ጨቤ ፊ ሄሪ ጨቤቲ አከሱመ ሰሞ ሴሪ መነ ክርስቲያናስ ዲገሜ ፊ መኒ ክርስቲያና ሂረምቴቲ ፊ ቢይ ሚደሜቲ ከኒሳን ጎደኒቱ ኢብሰን ዋለ ፈረንጅሪ ፊ ዱዊቻን ከኒነራ ረምኒ አከቴ ውበቹን የሚደንዳማ ኤጋ አካታን ኢሚች ትላሉጋ ተሪ ገርገር ተው ደንዳ ኢሳን መኒ ክርስቲያና ፋን ባይዳን ጋፈዱበት ወንቲቹ ፋተላ
manni kiristaanaa daneessummaa ishee gaafa mirkaneeffatte biyyi diigameera isheenis diigamtee jirti jedhanii yaadu. Nuti immoo akka barnoota mana kiristaanaattis ta'ee akka waliigalaatti daneessummaan kan biyya kanas ceesisu mana kiristaanaa kanas tokkummaa ishee eegdeetu barnoonni ishee dhalootatti iddoodhaa iddootti otoo daanga'iin bara baratti otoo daanga'iin akka inni ce'u kan taasisu waan ta'eef gama kanaan qabxiin ka'ee fudhatama kan qabu miti. Kaayyoon isaanii moototatti hirkatanii yeroo hunda rakkoo uumaa abbootiin isaanis waan turaniif ammas moototatti hirkatanii himannaan jirre mootummaatti dhiyeessuu fi mootummaa sodaachisuudhaan caasaan mootummaarree seera irratti hundaa'ee gaafatamummaa isaa akka hin ba'anne gochuudhaaf waan ta'eefidha. Egaa muummichi ministeeraa dhimmicha salphisaniiru kan jedhan malee dhimmichi qabatamaadhaan seera biyyattiitiinis kan wal simu akkasumas seera mana kiristaanaatiin kan wal simu waan ta'eef akka isaan jedhanitti kan gadi bu'ee fi salphatee miti jechuudha. Inni biroo qabxiin isaan kaasan kan baay'ee nama ajaa'ibsiisu lamaan isaaniitu abbootii jedhanii maaliif waamamu jechuun nu qofatu abbootii jedhamuu qabadha kan isaan jechaa jiran. Abbootiin Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammootaa mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa abbootii jedhamuu hin qabanii jechaa jiru. Kuni baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Isaanuu warri ergamni duukaa bu'ummaa akka galma hin geenye gochaa jiran abbootii jedhamanii jiru. Isaan warri mana kiristaanaa afaan tokkoon facooran abbootii jedhamanii jiru. Isaan warri sanyummaa lallaban abbootii jedhamanii jiru. Isaan warra godina lama keessaa walitti dhufanii tajaajila mana kiristaanaa baroota hedduudhaaf ugguraa turan abbootii jedhamanii jiru. Isaan warri kaan abbaa qe'ee ilma godhatee kaan immoo ilma biddeenaa gochuudhaan ijoollee isaanii gidduutti adda addummaa guddaa uumaa jiran abbaa jedhamanii jiru. Sababni itti abbootiin Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammootaa mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa abbootii ittiin jedhamne mee maali? Abbootiin kun tokkoffaa sabaaf sablammoota biyyattii kana keessaa kan ba'anidha. Aadaa uummata kanaa kan beekanidha. Afaan uummata kanaa kan beekanidha. Gaafiin uummataa yeroo dheeraadhaaf gangalachaa ture akka deebii argatu kan godhanidha. Ergamni duukaa bu'ummaa akka galma ga'u kan godhanidha. Manni kiristaanaa amaloota qabdu amala hunda hammattu ta'uu ishee qabatamaadhaan kan lafa buusanii nutti agarsiisanidha. Amala ergamummaa yookaan immoo apostolic nature of the church akka eegamu kan taasisanidha. Tokkummaan mana kiristaanaa afaan irratti otoo hin ta'in barnoota ishee irratti doogmaa ishee irratti akka hundaa'uu danda'u qabatamaadhaan kan nutti agarsiisanidha. Kanneen raawwachuudhaan immoo qulqullina mana kiristaanaa qabatamaadhaan kan eegsisanidha. Kanaaf isaan maaf abbootii jedhamanii waamamuu jedhaniitu himannaan abbootii keenya irratti isaan dhiyeessaa jiran kun kan baay'ee nama gaddisiisudha. Egaa yeroo kanatti abbootii kan jedhamu hin qabne guutumaan guututti isaanidha. Isaan kabaja mana kiristaanaa salphisaniiru. Isaan ulfina mana kiristaanaa busheessanii jiru. Isaan manni kiristaanaa waraana hafuura xuraa'aa wajjin gootu irratti akka isheen hin injifanne duubatti harkisanii jiru. Manni kiristaanaa afaan hundaatiin lallabdee diiyaabiloosii fi warreen diiyaabiloos hordofan moo'attee namoonni jaalala waaqayyootiin akka booji'aman taasisu yoo qabdu kana akka hin goone ishee ugguranii jiru. Kana gaafa goote immoo akka yakkamtuutti mana kiristaanaas ta'e tajaajiltoota ishee lakkaa'anii jiru. Isaan waraana diiyaabiloos wajjin jalqabne kana keessatti rakkoon guddaan amanaa fi mana kiristaanarra akka ga'u gochuudhaan manni kiristaanaa akka qaanoftu godhanii jiru. Kanaafuu ikaabod kan jennu isaanii kabajni Israa'el irraa bu'ee jechuudha. Ikaabod jechuun ammas kabajni warra gandaa fi randa tokkorraa walitti sassaabamanii mana kiristaanaa ugguran irraa bu'ee jira. Kana booda isaan abbootii jedhamu iyyuu hin danda'an. Bu'uura abaarsa abbootii keenyaa fi abbootiin keenya isaan foo'anii guutumaan guututti abbootii keenya jedhamanii kan moggaafamus waamamus hin qabne waan ta'eef inumaayyuu kan ofii wallaalanii nurratti gaafii kaasuun isaanii sirrii miti. Inni biroo haasoftii muummichaa warra seera qabeessa ta'anii fi warra immoo seera cabsan bakkuma tokkotti lakkaa'ee kan jedhudha. Egaa warra seera cabsan jedhanii kan kaasan Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammoota mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa kanadha. Seera cabse kan jechaa jiran. Garuu seera kamtu cabe? Seerri biyyattii kamtu akka cabe nutti himne. Heerri biyyattii kamtu akka cabe nutti himne. Qabatamaadhaan kan murtii isaan irratti kaasaa turan Fitaana Gastiidha. Fitaana Gastiin yookaan muftii Malkasaawii inni jedhamu kuni akkuma beekamu Fitaana Gastiin kutaa lama qaba. Inni tokko Fitaana Gastiidha kan waa'ee bulchiinsa mootummaa dubbatudha. Inni biroo immoo kan waa'ee haqa afuurawaa dubbatudha. Egaa kutaa haqa afuurawaa irratti ifaan ifatti kitaabichi kan inni jedhu abbootiin sadii yookaan hooggantoonni paappaasii sadii yookaan immoo lamayyuu akka episkoopoosota muuduu danda'an ifaan ifatti ni dubbata. Kitaabolee
Ibrahim Raisi barreeffamoota keenya adda addaatti ibsoota laachaa irratti caqasuudhaan ibsinee jirra. Akkuma waliigalaatti kitaabota sirnaa mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessaa isa kamiyyuu otoo hin cabsin seera qabeessa taanee waan kana raawwannee jirra kan abbootiin keenya jechaa jiranii kun immoo dhugumadha. Seera qabeessummaa isaanii keessaa irra caalaa immoo kan irratti hirkachuu qabnu inni guddaan seerotaaf manfasaawii jennuu fi seerota sirnaa kanaa ol amaloota mana kiristaanaati. Irra deebinee kan kaasaa jirru amaloonni mana kiristaanaa inni tokko hunda hammachuu isheeti. Amma gaa Phaaphaasonni kanneen waan muudamaniif manni kiristaanaa hunda hammachuu ishee qabatamaadhaan mirkanaa'ee jira. Afaan hundaa kan dubbatanidha, aadaa hundaa kan beekanidha, naannoo adda addaa irraa warra dhufanidha, daneessummaa mana kiristaanaas kan nuuf mirkaneessanidha. Warri amma muudaman kun jechuudha. Irra deemee ammas kanan isinii kaasu amala ergamummaa mana kiristaanaati. Manni kiristaanaa apostolic succession qabdii jenneera. Amala ergamummaa kana keessatti aangoon lubummaa duukaa bu'oota irraa eegalee haga bara keenyaatti haga dhaloota kanaatti kan dhufedha. Garuu haga dhaloota kanaatti yoo dhufu jarri kun gaddaa fi randa tokkoof qofa daangeessanii kaa'an. Haa ta'ullee malee amma muudamni kuni apostolic succession iddoo tokkotti daanga'ee taa'ee kana sabaaf sablammii hundaaf haadha qabu jechuun isaanii akkamitti seera cabsuu ta'a. Inumaayyuu isaantu bara seera durii bara seera oriitii kan raawwatamu aangoon lubummaa kan nagada leewwiitiif yookaan qomoo leewwiitiif qofa itti kennamu sanatti deebisuudhaaf kan yaalaa turanii fi amala ergamummaa mana kiristaanaa kan balleessan kan balfachiisan isaanidha jechuu ni danda'an. Akkasumas afurri ergamootaa jira amala ergamummaa mana kiristaanaa keessa jechuudha. Afurri ergamummaa duukaa bu'ootaa maalidha? Afaan hundaatiin hundaaf dhaqqabu. Nuyi afura kanan socho'aa jirra. Afaan hundaatiin hundaaf dhaqqabu hunda barsiisu karra hundaayyuu kunne nageenya waaqaa itti lallabu mootummaa waaqayyoo akka isaan hubatan taasisudha. Kanadha kan raawwatamaa jiru. Kanaafuu amma seerri cabsinee hin jiru. Inumaayyuu seerota gurguddoo cardinal rules of church kana hojiirra oolchaa jirraadha kan nuti jechaa jiru. Gama birootiin dogmaan manni kiristaanaa haa fooyya'u hin jenne nuti bara. Manni kiristaanaa barnootni ishee mudoo qaban jennee bara. Teessoon mana kiristaanaa haa cabu hin jennee bara. Yaa hiiramus hin jennee bara. Kanaafuu nuun akka waan seera cabsineetti kan isaan haasa'aa jiran qabatamaa miti jechuudha. Akkanumaan bakka balleessiidhaaf kan dhiyaatedha jechuu ni danda'ama. Inumaayyuu isaan seera cabsanii jiru. Abbootiin sinodoosiidhaan akka tajaajila wangeelaa galmaan ga'anii fi ergama duukaa bu'ummaan milkeessan muudaman waan kaayyoo kana galmaan ga'uudhaaf abbootii biroo muudaniif sababa malee yakkanii jiru, sababa malee abaaranii jiru. Amma gaa bu'uura kanaan ergamni duukaa bu'ummaa kan nama abaarsisu ta'ee jira. Wangeela lallabuun kan nama abaarsisu ta'ee jira. Abbootii afaan hundaatiin lallabuu fi tajaajiluu danda'an muuduun kan nama abaarsisu ta'ee jira. Ergama duukaa bu'ummaa galmaan ga'uudhaaf waan irraa eegamu waan raawwataniif abbootiin silaa kabajamuu qabu, jaalatamuu qabiyyuudha malee akka waan seera cabsaniititti himatamuu fi komatamuu hin qaban. Kanaaf inumaayyuu kan yakkamuu fi komatamuu qabu warra dhugaa kana dabsee haqa kana dabsee maqaan taane abbootii keenya irratti dhoobeetu komatamuu qaba. Isaan seera cabsanii jiru. Isaan manni kiristaanaa akka babal'attu barbaaduu baachuu isaanii qabatamaadhaan abbootii keenya abaaruudhaan agarsiisanii jiru. Isaan jibba sabaaf sablammii qaban qabatamaadhaan abbootii keenya abaaruudhaan agarsiisanii jiru. Isaan mana kiristaanaatiin diina ta'uu isaanii ergamni duukaa bu'ummaa akka gufatu gochuudhaan akkasumas manni kiristaanaa kan hundaa ta'uu ishee akka mirkanoofne gochuudhaan akkasumas manni kiristaanaa tokkitti dogmaa ishee irratti hundooftee jirtu kanarraa baatee too waanii isaan jedhan afaan lugaa fi aadaa fi iddoo dhalootaatiin sanyiidhaan akka tokko taatu gochuudhaaf dirqisiisuudhaan seeraa fi heera mana kiristaanaa cabsanii jechuu ni danda'ama. Inni biroo qabxiin isaan kaasan teessoo lamaa fi paatriyaarkiin lama akkamitti ta'aa kan jedhudha kan isaan kaasan. Teessoo lama wanta jedhu wanni biraa ta'e tokko iyyuu hin jiru. Teessoon keenya teessoodhuma as Finfinnee jiru. Teessoo keenya dhiisnee sababni itti baqannuuf hin jiraatu. Jarri kun maal jechaa jiru? Akkuma sinodoosii kana dura baqatetti baqadhaa iyyuu jechaa jiru. Gadhiisaa iyyuu jechaa jiru. No. Teessoon lama jenneetu nuti hundeessinu jiru. Teessoon jiru teessoo tokkodha. Teessoo mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaati. Teessoon kun immoo teessoo keenyadha. Teessoon kun teessoo sabaaf sablammiiti. Teessoon kun teessoo wangeelli itti lallabamu kan hunda keenyaati malee kan garee tokko akka barbaadetti itti waan fedhe raawwatu miti. Kanaaf abbaa irrummaadhaan baay'ee kan nama gaddisiisu abbootiin keenya duudhaa yookaan qajeeltuu addunyaa irratti iyyuu raawwatiin isaa fudhatama hin qabne irratti raawwachuudhaaf abbaa irrummaadhaan irratti hojjechaa jiru. Egaa amma abbaa irrummaadhaan garee muraasni qofti fedhii fi
faayidaa siyaasaa fi faayidaa diinagdee qofa galmaan ga'achuudhaa fi teessoo kanarratti raawwatan kana booda jiratu. Kana ni dharramu malee ta'u yeroo kamiyyuu ta'u dhaloonni kun kana isaaniif hin ayyamu. Inni biroo otuma ta'eyyuu garuu teessoon lama ture bara tokko biyya Ameerikaa kan turedha. Kan qulqulluu Abuna Marqooriyoos hoogganamaa turedha. Teessoon inni biroo immoo kan qulqulluu Abuna Phaawulos fi isaan boqonnaan immoo qulqulluu Abuna Maatiyaas hoogganamaa kan ture. Gaafa isaanii teessoon lama ni ta'a. Kan baay'ee nama ajaa'ibsiisu teessoo ari'atame kana keessatti miseensa kan turanidha. Namni har'a lakki teessoon lama ta'uu jedhaniitu nu mormaa jiran. Ni dhugaa dubbachuudhaaf wanni teessoo lamatti murteessinuuf hin jiru garuu akkaataan isaan itti haasa'an yoo xiqqaate waan isaan keessa darbanillee hubannoo keessa galchuudhaan rakkoo jiru hubachuudhaaf yaadudha manna faayidaa siyaasaa fi faayidaa dinagdee isaanii qofa galmaan ga'achuudhaaf waan hin fakkaanne dubbachuun isaanii baay'ee kan nama gaddisiisudha. Inni biroo paatriyaarkiin lama barbaachisu jedhanii kan kaasanidha. Waa'ee paatriyaarkii muuduu wanni nuti kaasan jiru. Nuyi amma qabatamaadhaan episkooposoota muudnee jiru. Garuu immoo paatriyaarkii lama otoo muudneeyyuu baramee jira biyya kana keessatti. Ammas guruman duratti ibsaa ture teessoo Ameerikaarra kan ture Sinodoosiin baqataa ture suni gara biyyaatti deebi'ee mana kiristaanaa keessatti qulqulluu Abuna Maatiyaas akkuma waamnu qulqulluu Abuna Marqooriyoos jenneetoo qiddaasa irrattis tajaajiloota hunda irratti waamaa turee jiru. Bulchaa turanii jiru. Haga boqotanitti lamaan iyyuu walqixxummaadhaan paatriyaarkummaadhaan waamamanii jiru. Gaafa isaanii wanni kun sirrii ta'ee gaafa immoo Sinodoosiin Oromiyaa fi sabaaf sablammoota mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa dhimma kana kaasu dogoggora ta'ee hubatamuunsaa sirrii miti yaada jedhudha kan nuti qabnu. Inni biroo qabxiin isaan kaasan manni kiristaanaa kitaabolee waaqeffannaa kitaabolee sirnaa hiiktee manneen leenjii bantee barsiisaa otoo jirtu akka waan afaan hundaatiin hin dubbannetti farrajamuun ishee sirrii miti yaada jedhudha kan ka'aa ture jechuudha. Kunis qabatamaan miti dhugaa lafa jiru kan agarsiisu miti. Fakkeenyaaf kitaabolee waaqeffannaa hiikaman keessaa kitaabni hiikame kitaaba qiddaasee qofaadha. Kitaaba sirna galatuu jechuudha. Kitaabni kun iyyuu kan hiikame bu'aa bahii meeqa booda waggoota dheeraa itti turuun qabneef tureeti. Kitaaba kana warra hiikan iyyuu abbootiin abaaran jiru. Warri hidhaman jiru kitaaba kana hiikuu isaaniitiin jechuudha. Warri seeraa fi sirna mana kiristaanaa cabsitan jedhamaniitoo abaaraman jiru. Warri immoo kitaabni kun hiikamuu isaatiin abaarsa raawwatan har'as Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammoota Itoophiyaa abaaraa jiru. Abaaraa jiru. Abbaan Heeloofaan Phaaphaasii Finfinnee ta'anii ramadamaniitoo kan jiran qabatamaadhaan har'a Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammii mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa abaaraa jiru. Duris kitaabni qiddaasee gara afaan Oromootti hiikamuu isaatiin warra hiikan baay'ee isaanii dararaa turanii jiru. Akka hidhaman taasisaa turanii jiru. Akkasumas immoo akka abaaramaniitoo fo'amanii taasisaa turanii jiru. Egaa akkaataa kanaan kitaaba qiddaasee hiikamee dhagaa kitaaba qiddaasee hiiknee jirraa jedhanii tokko ittiin boonan. Kitaaba qiddaasee hiikuunis kan raawwatame baddaarraa qajeelfama dhufeen otoo hin ta'in kaka'umsa amanaatiin hinaaffaa amanaatiin hiikamaa kan ture. Isa booda wanni abbootiin raawwatan waan sana laalanii approve gochuudhaafis bu'aa bahii baay'ee keessa darbee ture. Wali erga approve ta'ee booda immoo maal ta'ee jira kan inni ilaaluun barbaachisaadha. Kitaaba qiddaasee kanaan qaddafamaa jiru. Magaalaa Finfinneetti afaan Oromootiin qaddafamaa jiru. Naannoo Finfinneetti afaan Oromootiin qaddafamaa jiru. Naannoo Finfinnee qofa miti Shawaa irratti afaan Oromootiin qaddafamaa jiru. Shawaa miti guutuu Oromiyaatti afaan Oromootiin qaddafamaa jiru. Bakki itti qaddafamaa fi waaqeffamaa jiru afaan Oromootiin iddoo muraasa Wallagga afran keessa jiru. Inni iyyuu baay'eetti iddoo muraasa iddoo xiqqootti kan raawwatame. Inni kun saampilii sirni galatoo akka guutuu Oromiyaatti akkasumas immoo sabaaf sablammoota Itoophiyaatti raawwatamaa jira afaan isaaniitiin nama jechisiisuu danda'u miti. Kun riisarchii keessatti haastii generalization jedhama. Kun nama amansiisu waanii lama qabatanii wanni dhibbi raawwatamee jira jechuun hin danda'amu. Wantoota xixiqqoo akkanaa guurrataniitoo wanni raawwatamee jira jechuun hin danda'amu. Amma baay'ee kitaaba sirna galatoo afaan Oromoo gabaarraa iyyuu argattan. Bakka inni jiru beekamu. Itti guramee samsamee jiru. Bitattanii itti fayyadamuu hin dandeessan. Manneen kiristaanaas bitatanii itti fayyadamuu hin danda'an. Akka maxxanfamu namoota adda addaatiin gaafii dhiyaachaa turee jiru. Kan baay'ee isin ajaa'ibsiisu. Gaafii dhiyaate kana garuu ammas hin fudhan. Kan nama gaddisiisu. Kanaaf kitaabolee waaqeffannaa fi kitaabolee sirnaa hiikuudhaan manni kiristaanaa hojjettee jirtu kan jedhu qabatamaa miti. Dhugaa dubbachuudhaaf. Egaa kitaaba galatoo fi sirna galatoo fi kitaaba sirnaa hiikuudhaaf kan hojjetame jiru yoo hojjetames afaan Oromootiin sirna galatoo hiikame tokkicha qofaadha.
kitaaboleen xixiqqoon biroo kan barreeffamanii jiru innis ofiishaalii mana kiristaanaatiin hayyamamee yoo ta'e waldaalee kaka'umsa mataa isaaniitiin namoonni dhuunfaa kaka'umsa mataa isaaniitiin mana kiristaanaa kana keessatti hojiiwwan kana hojjechaa turanii jiru hojjechaa jiru kanaan maqaa waammachuun waan danda'amu natti fakkaatu inni biraa afaan oromootiin iyyuudha kitaabni tokkichi kun iyyuu kan barreeffame malee afaan biroo afaan sabaaf sablammiitiin ammas wanni barreeffame tokko iyyuu jiru jechuu ni danda'a. Kanaaf ittiin boonanii afaan sabaaf sablammiitiin akka waan hojjechaa hin jirretti maaliidhaaf komatamnee jechuudhaaf hin danda'an. Uumaa gaafii qabu komatamuun sirriidhu. Namni maaliif na komate jechuudha amannaan rakkoo maalan qabaa jedhanii rakkoo ofii sana sirreessuun amanaadhaafis ni fayyada amana kiristaanaatiifis ni fayyada. Inni guddaan wal dubbanni gochuu miti. Rakkoon jira taanaan rakkoo sana sirreessanii warra namaniin cuuphuu warra amanan jabeessuu warra immoo amananii amantii keessaa ba'an deebisuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Inni biroo iddoo leenjii lubootaa barsiisotaa maal banneen jirraa kan jedhu eessaree warra achi leenji'anii ba'an. Meeqatti agarsiisuu dandeessu barsiisaa afaan oromootiin kaambaata kan barsiisuu danda'u 10 naafuu dandeessu 5 naafuu dandeessu barsiisaa afaan adiyaatiin barsiisu barsiisaa 5 naafuu dandeessu barsiisota afaan walaayitaatiin barsiisan barsiisota afaan sabaaf sablammiitiin barsiisan meeqanaa dhiyeessuu dandeessu. Mee barsiisota afaan oromootiin barsiisan iyyuu bal'ina uummataa yoo laallu bal'ina dachiisaa yoo laallu diimaandii isaa gambal'aa ta'e yoo laallu parsantii nama tokko iyyuu ni uwwisa ni dhaqqaba. Nama tokkoof barsiisaa nama 10 yookaan nama 50 yookaan nama 100 jennee daataa baafachuu qabna. Yookaan nama 1000 barsiisaa meeqatu ramadamee dhugumatti bakka leenjisnee namootaaf ramadamee jira yoo jedhame jechuudha. Kuni daataadhaan sirnaan hin dhiyaanne waanuma akkanumaan fakkeessuudhaaf waan himatameef deebiidhaachuudhaaf qofaa kan dhiyaate. Inni biroo wantoota wal dorgomsiifamuu hin qabneetu wal dorgomsiifamee kan jedhus kaasanii maaliidha kan isaan kaasanii Tigraay beekamtiin yookaan manni dhugummaa naannoo Tigraay yommuu dhaabbatu utuu hawaasa tokko irratti hin dhiyaatin haala Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammoota mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa ni dhaabbata gaafa jedhamu maaliidhaaf hawaasni kun hundi ka'ee kan jedhu yaadni yommicha irraa dhiyaate jira. Isa irratti maal jedhan isaanii lakkii kun lamaan wal bira qabamanii ilaalamuu qabanii. Sababni isaas warri mana dhugummaa naannoo Tigraay paappaasota hin muudne kan jedhudha kan isaan kaasan. Wal paappaasota muudne garuu manni dhugummaa naannoo Tigraay of danda'ee ba'ee jira jechaa jira. Of danda'ee bilisummaadhaan of bulchaa itti gaafatamummaan kiyya Sinodoosii mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa fi miti jedhee jira. Manni dhugummaa Oromiyaa garuu itti gaafatamummaan kiyya Sinodoosii mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatiif jedhee 50 lallabee wareegee otoo jiru akka waan Sinodoosii irraa foxxoquudhaaf jedhameetti godhamee labsamee hooggantoonni mana dhugummaa Oromiyaa barri itti abaaraman bara dhiyoodhaa barsamuu keenya keessaan baduu. Sinodoosiin mana dhugummaa Oromiyaa dhiifama koreen mana dhugummaa Oromiyaa yeroo itti balaaleffatame dhiyoodha. Kuni garuu mana dhugummaa naannoo Tigraay irratti hin taane. Abaarsi darbee hin jiru wanni isaan irratti jedhamee hin jiru. Naannoo Tigraay yoo deemtan bara afaan Tigriffaatiin lallabamaa bara. It's normal. Maayilaafi sabaaf sablammoonni fi Oromiyaan abbootii afaan kiyyaan lallabanii fi sirna galatonaaf raawwatanii nammuu dadhaa jedhaniitu gaafa mudate yakka kan ta'e. Mana dhugummaa naannoo Tigraayitti afaan hojii mana kiristaanaa afaan Oromooti. Kuni garuu mana kiristaanaa keenya keessa jiru. Maalirree rakkoo kana akkaataa kanaan furuu qabnaa gaafa jennu Sinodoosiin naannoo Tigraay otoo dhiifama manni dhugummaa naannoo Tigraay otoo abaaramin Sinodoosiin sabaaf sablammii fi Sinodoosiin Oromiyaa sababni itti abaaramuu fi kan jedhu kaasuun ni danda'a. Kana qofa miti dorgomsiisuun yoo barbaachisaa ta'e warra amantii qabaatii ni hordofna jedhan paatriyaarkii fi paappaasota mataa isaanii Goojjam mana kiristaanaa Kidaana Miratti yookaan waadaa araaraa qoogaatti bara muudama raawwatanii jiru. Paatriyaarkii Kanadaa akkasumas paappaasonni nuudhaa jedhanii toba wal mudanii jiru. Darbii kun garuu hin ruurfaman baay'ee mana baaraman. Abaarsi isaanis pabliisaayiz akka ta'u hin barbaadamu. Sinodoosiidhuma keessayyuu abbootiin amantii sana hordofan waan jiraniif kan baay'ee isin ajaa'ibsiisu humaa baay'ee hin jedhamu. Wanni isaan raawwatan bara paatriyaarkii mudanii jiru bara jarri. Jarri kun paappaasota durii bara mana dhugummaa Oromiyaa socho'aa jiru sana mudan. Garuu kan isaanii ishee otoo hin ta'in manni dhugummaa Oromiyaa ishee ta'aa ture ammas immoo Sinodoosii sabaaf sablammootaa mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa amantiin keenya tokko dhotuma jedhu dogmaan keenya tokko dhotoo jedhu sirni keenya tokko dhotoo jedhu warra amantii kanaan ala ta'an warra amantii qabaat hordofan otoo nabaarin Sinodoosiin kun garuu abaaramee jira. Balaaleffatamee jira. Kanaaf akkaataa kanaan loogummaan ni jira. Garee wayiitiif looguun, garee wayii abaaru, garee wayii haqeeffachuun, garee wayii balaaleffachuun dhugumatti ni jira jechuun
Ni danda'ama egaa akka walii galaatti wanti jiru kanumadha horaa bulaa deemana. Amaariffaan. Isinii ta'e?